ummanni Oromoo marti bagammanni jechuun barbaada. Kun gammachuu guddaadha. Afaan Oromoon Amaariffa caalaa akka hiikameerullee kun asirraa nutti agarsiisaa jira jechuudha. Ingiliffarraa afaan Oromootti akkasumas afaan barbaanne irraa gara afaan Oromootti yookiin immoo afaan barbaanne irraa gara afaan Ingiliffaatti hiikuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jirra jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu warra nan beekneef ani lammiidha. Lammishootu birraati. Bagammanne jecha har'a viidiyoo machine translation yookiin Google translation afaan Oromoo waliin wal qabatu gaaffii ta'ee deebisuuf anas ba'e. Akkuma beekamu gaafa caamsaa 11 bara 2022 yookiin immoo guyyoota muraasa dura afaan Oromoon tarree afaanota addunyaa galuutiin afaan Google ta'eera yookiin immoo afaan Oromoof machine translation yookiin immoo Google translation hojjetameera. Kana jechuun afaan Oromoo irraa afaan biraatti yookiin afaan Ingiliffaatti ta'uu danda'a, afaan Amaariffatti ta'uu danda'a, afaan barbaannetti afaan 133 kan Google irra jiranitti hiikuun akka danda'amu eegalee beekamaadha. Kanaaf afaan Oromoonis afaanota 133 keessaa isa tokko ta'ee tarree afaanota addunyaa hiriireera. Kun gammachuu guddaadha yookiin immoo kun waan baay'ee namatti toludha. Garuu viidiyoo kana akkana jedhuuf wanti akka kaayis tokkotu jira. Innis maalidha? Namoonni tokko misunderstanding irraa kan ka'e akka dhumatetti kan ilaalantu jira yookiin immoo hojii machine translation kun yookiin immoo afaanota biraa afaan Oromootti jijjiiruu yookiin immoo afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti ta'uu danda'a afaan biraatti jijjiiruun kun yookiin immoo hiikuun kun akka dhumatetti ilaaluutiin kan ta'anii ceephaantu jira yookiin immoo kan callisanii qilleensa maratti ceephaantu jira. Warra akkasii kan arguu caalaa wanti nama gaddisiisullee hin jiru. Maal jedhu seeraanii kan jiru qulqullina hin qabu maal jedhu hansaanii dhiisaa rakkoon qabu. Warra akkas jedhan kana maal jennaan ceephaa irraa yookiin immoo kiristaayis gochuu irraa akka inni qulqullina qabaatuuf kontribiishinii mataa keenyaa otoo kennine yookiin immoo akka inni seeraan hiiku yoo barbaanne nutis itti hirmaachuu qabnu yookiin immoo kontribiitii gochuu qabna jechuudha. Namoonni fedhii qabnuu fi namoonni dandeettii qabnu jechuudha. Kan biraan immoo namoonni fedhii qaban yookiin immoo namoonni afaan Oromoo kanaaf quuqama qaban yookiin immoo dandeettii isaas qabanii machine translation kana yookiin immoo Google translation kana afaan Oromoo irraa afaan biraatti jijjiiruu kana yookiin immoo afaan biraarraa gara afaan Oromootti jijjiiruu kana itti hirmaachuu otoo barbaadanii otoo dandeettii isaas qabanii otoo fedhii isaas qabanii garuu akkamittiin akka kontribiitii godhan kan wallaalan baay'eetu jira. Kanaaf ani dirqame viidiyoo kana jechuuf as ba'e jechuudha. Har'a garuu hirmaachuu kan barbaadan hojiin kun akka xumurametti kanneen ilaalan illee jiru. Kanaaf hojiin kun xumuramne jechuudha. Afaan Oromoon afaan Google dabalamus yookiin immoo machine translation isaa yookiin immoo hiikkaan isaa tarree afaanota addunyaa taa'ee tajaajila kennuu eegalus qulqullinni isaa akka dabaluuf yookiin immoo akkureesii isaa akka dabaluuf ammallee hojii guddaatu nu eeggata jechuudha. Hojii guddaan dubbattoota afaan kanarraatiin nu eeggata jechuudha. Kanaaf namoonni fedhii qabdan yookiin immoo akkasumas namoonni dandeettii qabdan yookiin immoo afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti afaan biraarraa haa ta'u gara afaan Oromootti warri hiikuu dandeessanii hiikkaansaa akka inni qulqullina qabaatu warri gochuu barbaadan ammallee taanaan guyyaan isaan darbine yookiin immoo yeroon isaan darbine jechuudha. Maal jennaan kana boodallee maal gochuu dandeessu jechuudha. Kontribiishinii mataa keessanii kontribiitii gochuu dandeessu yookiin immoo ashaaraa mataa keessanii kaa'uu dandeessu jechuudha afaan kanaafi. Kanaaf viidiyoo kana keessatti akkamittiin machine translation yookiin Google translation afaan Oromoof yookiin immoo afaan Oromoo irraa afaan biraatti akkamittiin akka hiiknu yookiin immoo isa hiikame immoo akkamittiin akka valideet goonu sin agarsiisachuudha. Akkuma viidiyoo kanatti akka hordoftan affeerraa kiyya. Kanaaf jalqabarratti maal goona browserii keenya banannaa yookiin immoo web browserii qabnu banannaa. Ani kun amma Firefox banadheera yookiin Mozilla banadheera. Chrome's ta'uu danda'a, Edge's ta'uu danda'a kan qabdan banattu jechuudha sini. Sanaan booda Google jettaniiti translate jettanii barreessitu sanaan booda search gootu. Yeroo kana niyyuun sinii fedha kunooti. Kanaaf kunoo nuuf banameera jechuudha. Asirratti akkuma interfeesii kanarraa argitanii yookiin fuula kanarraa argitanii waan sadii jira. Tekstii kan jettu jirti. Tekstii kan jettu kanatti buune tekstii barreessinee convert gochuu dandeenya yookiin translate gochuu dandeenya afaan tokkorraa gara afaan biraatti yookiin afaan Oromoorraa gara afaan barbaannetti yookiin immoo afaan barbaannerraa gara afaan Oromootti jechuudha. Akkasumas dookumentii kan jettu kanatti buune dookumentii upload goone yookiin immoo dookumentii ol fudhannee dookumentii illee takkaatti jijjiiruu dandeenya yookiin immoo translate gochuu dandeenya yookiin immoo hiikkaasaa argachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas website kan jedhu kanatti buune maal gochuu dandeenya jechuudha. URL website sana asirra galchuutiin website sanarra kan jiru hundasaa translate yookiin immoo hiiksisuu ni dandeenya jechuudha. Mee ani text kan jettu filadhetanii tekstii barreessanii agarsiisa. Fakkeenyaaf haa jennu fakkeenyaaf ammanii Ingiliffaan barreesseen afaan Oromootti jijjiiruu barbaade kunoo bakka kanatti detected language bakka jettu kanatti barreessuu dandeenya. Yoo barbaadne immoo Ingiliffa jedhee filadhetanii what is your name jedheen barreessa fakkeenyaaf. Gaaffii kana gaafan barreessu kun as kana dhufne immoo afaan itti jijjiiruu barbaanne filanna jechuudha. Kun akkatti gad harkisuutiin
Oromoo kan jetturti Oromoo filanna sanaan booda maal jedhee nuyi jechuudha maqaan kee eenyu jedha jechuudha kun baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola dogoggora tokko illee hin qabu jechuudha akkasittiin baasee kana qofa miti fakkeenyaaf afaan Oromootiin barreessee immoo Ingiliffatti yookiin afaan biraatti jijjiirsee ilaala halkan deemuun nageenya keenyaaf gaarii miti jennee gaafa nuti barreessinu sanaan booda akkatti barreessine detected language irratti gaafa buunu nu afaan sun afaan Oromoo ta'uu isaa addanuuf baasa ta'uu baannaan immoo dhuftanii Oromoo kan jedhu filattu jechuudha. Oromoo kan jedhu filattu afaan nuti barreessine sanaan booda afaan itti hiikamu immoo kunis kanaati afaan Ingiliffa jedhee filadha. Walking at night is not good for our safety jedha jechuudha kun haala kanaan hiikee jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo irraa afaan Ingiliffatti akkasumas Ingiliffa irraa afaan Oromootti akkasumas afaan barbaanne irraa gara afaan Oromootti yookiin immoo afaan barbaanne irraa gara afaan Ingiliffatti hiikuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kanuma ammaa kana afaan Chaayinaatti jijjiiruu barbaanne as dhufneeti Chinese kan jettu filachuu dandeenya jechuudha gara afaan Chaayinaatti jijjiiruu dandeenya kana. Kunoo Changi Chong Chong etta kunoo asirratti egaa kunoo haala kanaan halkan deemuun nageenya keenyaaf gaarii miti kan jedhu kun akka haala kanaan afaan Chaayinaatti jijjiiramee jechuudha. Kanaafuu nama afaan Chaayinaa malee hin beekne walii haala kanaan illee communication gochuu dandeenya jechuudha asirratti barreessuutiin kunoo ishee kana copy gochuutiin nama sana afaan illee communicate gochuu hin dandeenya yookiin immoo warra afaan Chaayinaa malee hin beekne waliin illee haasa'uun yookiin walii galuu hin danda'ama jechuudha. Amma asirratti sentensii tokko qofan barreesse mee sentensii dheeraa haga wordii 5,000 qabullee translate nu gochuu danda'a waan ta'eef mee dookumentii ta'e asirratti paste goone illee ilaallu mee fakkeenyaaf what is computer jedhee search godha what is yookiin what is computer virus jennee search goonu mee sanaan booda shittii kanatti click godheetaniini kunoo kana copy godheetaniini copy goone irraa dhufne asirratti paste gochuutiin Ingiliffaa kana yookiin immoo paragraafii Ingiliffaa kana gara afaan Oromootti jijjiirsuu dandeenya jechuudha. Detected language jedheeti kunoo Ingiliffa akka ta'e nu bareera yoo ta'u baatan immoo kana keessaa akkuma isin filachuu dandeessu Ingiliffa akka ta'e itti himuu dandeessu inni ofiisaa yuun bara sanaan booda gara afaan Oromootti naa jijjiirin jedhee sanaan booda maal jedha definition of computer virus jedheeti hiika vaayirasii kompiitaraa jedha kunoo haala kanaan nu hiika jechuudha kuni Ingiliffadha kun immoo kan afaan Oromoo jechuudha kan waan baay'ee namatti toludha jechuudha namoonni afaan tokko hin beekne yookiin immoo dookumentii afaan biraatiin barreeffame haala kanaan dubbisuu dandeessu jechuudha yookiin immoo barattoonni yeroo Ingiliffaan barattanii waan isinii galuu dide yookiin immoo waan hubachuu dadhabdanii afaan Ingiliffarraas haa ta'u afaan Amaariffarraas haa ta'u afaan kamirraa yoo haa ta'u waan afaan kamiin barreeffame afaan Oromootti jijjiiruutiin haala kanaan qayyabachuu yookiin immoo haala kanaan understand gochuu yookiin immoo haala kanaan hubachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf waan baay'ee namatti toludha. Itti aansee waan isin agarsiisuu barbaadanii akkuma sila dubbadhe namoonni dandeettii fi fedhii qabdanii garuu contribute gochuu barbaadanii akkasumas garuu contributing goone akkamitti akka contribute godhan baruu qabdu waan ta'eef akkatti contribute goonu yookiin immoo akkamittiin akka hiikaa kana hiiknu yookiin immoo akkamittiin akka mirkaneessinu isin agarsiisachuudha. Kunoo gara jalaa kanarraa history saved contribute kan jedhu jira. Kanaafuu namni contribute gochuu gaafa barbaadu yookiin immoo hiikaa afaan Oromoo irratti namni hirmaachuu barbaadu kunoo shittii kanarratti contribute jedhu irratti bu'achuudha. Gaafa contribute irratti buutanii maannuun jedha sign in for translate community jedha. Kanaaf dirqama sign in gochuu qabna yookiin immoo emailii keenya galchuu qabna jechuudha. Hiikaa kana hiikuu fi sign in an jedha emailii kiyyan galcha. Emailii kiyya na gaafata next an jedha passwordii sana gaafata. Kunooti sign in godheeraani sign in godheera fuula kana kan nu baasa yookiin interface kana kan nu baasa karaa harka mirgaatiin kun akkuma argitanii contribute jedheeti asiiti language filannaa jechuudha akka carraa ta'an duraan filadheera waan ta'eef malee sin haaraa yoo taatanii asiiti language sin filachiisa asirratti click gochuutiin afaan dandeessan filattu jechuudha afaan dandeessan ani fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa fi afaan Oromoo nan danda'a jedhee filadheera kanaaf Ingiliffa irraa afaan Oromootti hiikuun barbaade waan ta'eef ishee kana filadhee jechuudha sin haaraa yoo taatanii bakkanatti afaan dandeessu filadhu sin jedha fakkeenyaaf amma Ingiliffa jettu afaan Oromoo jettu afaan dandeessan afaan kamirraa akkamitti akka hiikuu barbaadan akka ittiin filattu jechuudha. Naan already filadheera Ingiliffa gara afaan Oromootti jedhee filadheera sinillee akkasittiin filattu jechuudha. Erga kana filattanii taaksiin ni jalqaba valid translation for accuracy jedha kana jechuun mirkaneessuu jechuudha maal jechuudha kan namni hiike seenneeti yookiin immoo kan nuti hiikne seenneeti sirrii ta'uu dhabuusaa validate goona jechuudha. Kanaaf hojiin inni jalqaba validation dha yookiin immoo mirkaneessuudha jechuudha. Inni itti aanu translate words and phrases jedha kana jechuun wordii yookiin immoo jecha yookiin immoo gaalee hiikuu jechuudha yookiin immoo translate gochuu jechuudha. Kana jechuun jecha Ingiliffaa yookiin immoo gaalee Ingiliffaa nu kennan nuti immoo gara afaan Oromootti jijjiirree barreessina jechuudha. Jalqaba irratti akkamittiin akka validate goonu sin agarsiisa waan ta'eef kunoo ishee kana validate ishee jettu irratti bu'a. Sanaan booda kunoo maal jedha jalqaba irratti 10 nu kenna jechuudha. 10 yoo hiikneef innoo ammallee 10 kan biraa nu kenna jechuudha. Hamma dandeenya hiikuu dandeenya jechuudha. Limitation hin qabu waansa. Is this translation correct? Kanaafuu laalleeti kan Ingiliffaa ishee kanadha.
Kan afaan Oromoo immoo jala jiru ishee kanadha jechuudha. Ishee gurraachaan barreeffamte kanadha jechuudha. Kanaaf barreeffamni Ingiliffaa kuni hiikkaansaas kanatti yoo sirrii ta'e correct jenna. Yoo sirrii miti ta'e incorrect jenna. Yoo immoo hin beeknu ta'e immoo yookiin immoo hiikkaan kun nu galuu baate immoo skip jennee darbinaa jechuudha. Kanaaf kun amma akkuma argitanii hiikkaa sentensii kanaaf yookiin immoo hiikkaa hima kanaafi musliim jedhaniiti hiikaniiru jechuudha. Namoonni kun kana miti garuu akkas hin turre. Kanaaf incorrect jedha jechuudha. Sirrii miti. Inni itti aanu kun ammallee you scratched my car jedha. Kanaafuu hiikkaan kana as kanatti yoo sirrii ta'e sirriidhaan jedha. Yoo sirrii miti ta'e sirrii miti jedha. Yoo mun beeku ta'e immoo skip jedha jechuudha. You scratched my car jedha. Kana jechuun ati konkolaataa koo rukutte urteedha. To some extent sirriidha. Garuu guutummaatti sirrii waan hin taaneef incorrect jedha kanallee. Inni itti aanu the population is about 5 people jedha. Baay'inni uummata Oromoo gara namoota 5000 ta'a jedha. Oromoo kan jedhu hin jiru baay'ee as keessa baay'inni uummataa jedha malee. Kanaafuu kunillee sirrii miti jechuudha. Kunillee sirrii miti jechuudha. Hagumni hojjechaa deemnu asiitii haga kudhanitti deema jechuudha. Isa sirrii ta'e sirrii jecha. Isa sirrii hin taane sirrii miti jecha. Isa hin beekne immoo skip jecha akkasittiin hiikuu dandeenya jechuudha. Yoo 10 kana xumurre ammallee 10 kan biraa nu kenna jechuudha. Kanaafuu valideeshiniin kana fakkaata jechuudha. Yookiin immoo mirkaneessuun kana fakkaata jechuudha. Kana jechuun isa hiikame sana irra deebineeti sirrii ta'uu dhabuusaa bakkatti mirkaneessudha jechuudha. Inni itti aanu translate words and phrases jedha. Yookiin immoo jechaa fi phrase yookiin immoo gaalee hiikuu dandeenya jechuudha. Isheerratti kilik goona. Sanaan booda maal nu kenna? Jecha Ingiliffaa nu kenna kun akkanatti. Sanaan booda bakka translation jettu kanatti buuneeti hiikkaasaa barreessinaa jechuudha. Yoo dandeenye hiikneetu submit jenna. Yoo dadhabne immoo skip jenna jechuudha. Yoo himni kun nutti cimata yookiin immoo hima kana hiikuu hin dandeenyu ta'e yookiin gaalee kana hiikuu hin dandeenyu ta'e skip jenna jechuudha. Maaliif waan doggoraa hiikuurraa yoo hin beekne bira darbuu wayyaa jechuudha. Kanadha namoonni tokko illee inni sirrii miti doggoradha maalidha akkureesii hin qabu maal mala warri jedhanillee asirratti yoo doggoraan hiikame doggoruu nu baasaa jechuudha. Googiliinillee waan nuti barsiisne nu baasa waan ta'eef kanaaf hima kana laaluutiin yookiin immoo gaalee kana laaluutiin yookiin sentensii kana laaluutiin hiikkaasaa yoo beekna asirratti barreessina yoo hin beekne immoo skip jennee darbina jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo isheen ammaa kunni justice too long delayed is justice denied jedha jechuudha. Kanaaf ishee kana hiikuu nan danda'a waan ta'eef nan hiikamanii. Haqni yeroo dheeraaf ture haqa dhorkamedha jedhanii keessanaan booda sammiitan jedha jechuudha. Yoo hin beekne garuu akkuma isiniin jedhe kana skip jettu jechuudha. Ishee kana sammiitan godha jechuudha. Fakkeenyaaf 10 irra gaafa geenyu yookiin immoo kan 10ffaa gaafa hiiknu maal nuun jedha thanks for improving Google Translate with your contribution jedha. Sanaan booda yoo itti fufuu barbaanne keep going jenna. Yoo xumuruu barbaanne garuu cufnee ba'uu barbaanne immoo daan jenna jechuudha. Haala kanaan translation yookiin immoo hiikkaarratti hirmaachuu dandeenya. Guddina afaan Oromoof jechuudha yookiin immoo mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan akkasittiin kontribuutii gochuu dandeessu. Warri fayyadamuu barbaadan illee akkuma dura isin agarsiise kanatti waan barbaadan barreessitanii afaan barbaadanitti jijjiirrachuu ni dandeessu yookiin immoo waan feetan gochuu dandeessu jechuudha. Dhumarratti waan isin agarsiisuu barbaade yoo jiraate afaan Oromoon kan inni kontribuut ta'e gammaatti gaafa gad harkisnu maal jedha impact jedheeti contribution kan jedhu jira contribution by you and the community jedha. Hamma isin contribute gootan illee maal godhachuudha isin kaa deemaa jechuudha. Kun amma naatiin jaa jedha kana jechuun sila amma nuti emailii haaraatiin waan galleef malee emailii biraatiin ani baay'ee contribute godheera yookiin immoo hamma hin danda'u. Hiikkarattis ta'e mirkaneessuurattis hirmaachaan ture jechuudha. Amma humna koo garuu isheen kun emailii haaraatiin hin gale waan ta'eef emailii kanaan hojjedheen beeku waan ta'eef amma seene waan ta'eef kunoo ishee kana jaa qofa jedha jechuudha. Jaa jechuun ishee namni amma seennee ilaalaa turre jechuudha. Hauma isin hojjechaa deemtanii yookiin immoo hauma isin hiikaa deemtanii akkasumas hauma isin mirkaneessaa deemtan isinii dabalaa deema jechuudha contribution keessanii. Kanaaf hamma hojjettanillee as kanatti isinii kaa'aa jechuudha. Jalatti immoo maal jedha Oromoo jedheeti afaan Oromootiin hagamtu contribute ta'e yookiin immoo hagamtu hiikame kan jedhu kaa'aa jechuudha. Hagammaatti kan hiikame naannoo walakkaa miiliyoonaa ol ta'e jechuudha. 545 fi 100 jechuudha. Hammi kun hiikameera jechuudha. Kanaaf akkasidha. Kan Amaariffaa immoo kunoo as jira jechuudha. Naannoo meeqatti hiikameera? 354 fi 100 hiikameera afaan Amaariffaa immoo jechuudha. Kanaaf afaan Oromoon Amaariffaa caalaa akka hiikameeru illee kunoo asirraa nutti agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf jalqabbiin afaan Oromootiin jiru yookiin immoo hojiin afaan Oromootiin hojjetamaa jiru kun baay'ee waan nama boonsu yookiin immoo baay'ee waan namatti toludha. Gara 200 oliin hin caala jechuudha kan afaan Oromootiin hiikame Amaariffaatiin. Kanaaf akkuma amma hojjechaa turre
yookiin immoo akkuma waan dandeenye gochaa turre namoonni itti dhamaa turtan namoonni hojjechaa turtan ammallee jabaatanii akka hojjettan jechuun barbaada. Namoonni irratti hirmaanne immoo isinillee irratti hirmaachuutiin guddina afaan Oromoo irratti yookiin immoo ashaaraa mataa keessanii afaan Oromoof akka buustan yookiin immoo akka keessan jechuun barbaada. Kanaafuu waan dhumateera tokkollee waan hin jirree fi namoonni fedhiis akkasumas namoonni dandeettii qabdanii namoonni afaan kanarratti hirmaachuu barbaadanii yookiin immoo hiika afaan kanarratti hirmaachuu barbaadanii contribution mataa keessanii kennuu dandeessu yookiin immoo contribute gochuu dandeessu yookiin immoo hiikuu dandeessu akkasumas immoo isa hiikame kan ammoo validate yookiin immoo mirkaneessuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu haguma wordin baay'een hiikamaa deemu haguma sentensiin baay'een hiikamaa deemu haguma paragraafiin baay'een hiikamaa deemu akkureesiin afaan biraarraa gara afaan Oromootti jijjiirullee yookiin immoo translationiin isaallee yookiin immoo hiikaan isaallee hagasuma dabalaa deema jechuudha. Kanaaf handaara dhaabbannee qulqullinaan qabu hiikaan isaa sirrii miti haga jennu akka Oromoo tokkotti yookiin immoo akka nama afaan kana beeku tokkotti yookiin immoo akka sabboonaa tokkotti maal gochuu qabna jechuudha. Tokkoon keenya Google Translation kanarratti hirmaachuu qabna jechuudha. Yoo ati hojjenne yoo inni jenne namni tokkollee afaan kanaaf namni gumaachu yookiin immoo namni hojjetu hin jiru jechuudha. Kanaafuu hundumti keenyu dirqama lammummaa yookiin immoo dirqama Oromummaa qabnu bahuu qabna jechuudha. Dhumarratti viidiyoo kana share gochuutiin namoonni fedhii qaban akkasumas namoonni dandeettii qabanii afaan Oromoo kanaaf akka gumaachaniif gargaara waan ta'eef viidiyoo kana akka share gootan jechuun barbaada. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii qabaadha.